mancaase lammiilee kan qabu barnoota beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota. Harka fuunii akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo nageenya keenya kan kabajaa fi ulfina bakkuma jirtan marattee isin haadha qabu jecha daawwannaa keenya kan arraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Baroodaatti kabaja torban barnoota saaqinsa mana barnoota sadarkaa lammaffaa bara barnoota 2018 gaggeessan kan isin biraan geenyu taati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isinin jiru anis Muhammad Ahmadim gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerram. Doofummaa mancaase lammiilee kan qabu barnoota. Itti gaafatamaan waajjira barnoota aanaa Gooroo Guutuu kabajamoo obbo Roobaa Yuusuf waltajjii kanarratti argamuudhaan maatii barattootaa wajjiniin mari'ataniin akka jedhanitti barataan kamiyyuu bara barnoota 2018 irratti silkii harkaa qabatee gonkumaa mana barnootaa akka hin seenne jechuudhaan barattootaa fi maatii barattootaatiif dhaamaniiti jiran. Maatiin barattootaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaas haa ta'u bu'uura barumsaas haa ta'u silkii qabate. Barataan mana barumsaa yeroo dhaqu barachuun dhiisee barreessuun dhiisee footoo kaasuu eegale. Footoo kaasuu bira darbee waraabuu eegale sagalee barsiisaadha. Qalamaa fi dabtaree waliin tuqu. Kanarraa hooraa qorannoon gadi fageenya gaggeeffamee ture. Dhorkaanii turre. Bara kana immoo labsii ta'e dhufee labsii ta'e. Barataan tokko illee yeroo gisee mana barumsaa dhufu dabtaraa fi qabasaa qofa itti meeshaalee barumsaa qabatee barattoonni keenyaas rakkoowwan ammaan dura ta'uudha kana ka'umsa godhannee ejjinoon godhannee bara kan immoo qabxii akka barana galmeessan galmeessuun galmeessan biroota walumaa akka keessaa jiraatan ejjinoo godhatu jiraate. Rakkoon barataan dhufee mana barumsaa hordofuu dhabu keessaa simistee lamaffaadha. Simistee lamaffaa dhageenyaan barattoonni mana galee jiru. Barataan mana galuun san qabxiin barattoota akkatti kufee jira jechuudha. Akka kufu akka. Waggaa firama guutuu lafee barataan kufuu eegalee jira jechuudha. Ummaa godha barataa har'a intiraansiifiin deeme har'a ministeeriin hojii mana gala manatti. Barataan mana galaan baroonis mana galeetti jala. Barataan baratu yoo mana barumsaa dhufee hordofee qaba jechuudha. Yoo barsiisaa isaa jala taa'ee naamusaan hordofee qaba. Hordofuu jira nu barsiisuu jira jettanii dhuftanii ilaaluu qabdan jechuudha. Wanti haadhaa masaa akkasii caaluu qabda. Akkasumas barumsa akkasuma feena. Barsiisaan barataan keenya yoo bakka gaarii jiraate gammachuu eegalee arroo toota nuute arroo hojjaa nuute gammachuun barsiisaa raasee. Maatii illee gammachuu tajaajilanii jechuudha. Kanaaf jireenya hiddarii mana barumsaa kana sirna tokko jiraate. Sirriitti. Barataan waggaa keessaa guyyaa ol takkaa fi mana barumsaa bartuu jiraatanii kan immoo kan jiru wajjin waliin keenya dhuguu jiraate. Onlaayinii qoramte mas onlaayinii aktiivii qoramti. Mana barumsaa kunii fi qaarrilee. Kan duraan karaa yuunivarsiitii deeman san as ta'aniiti onlaayinii qoraman jechuudha. Sana booda immoo gahee maatii murteessaadha. Mana barumsaa fooyya'aadha. Xiqqoo hoomatti bal'aa malee sooruu tokko bal'aa. Soorasa waliin mareenne koree wajjin hawaasa wajjin mareenne itti dabalee mana barumsaa kana mootii akka godina akka jedhu dandeenya jechuudha. Mootii qorfaatu mana barumsaa. Mootii qorfaatu. Kanaaf bara dabree mana barumsaa waan gurguree jira. Hanga itti deemu deemee jira. Hangi irraa fi hanga hawaasa irraa beeku. Hanga isatti hungunnu meeqa kan agarsiisa. Galatoomaadha. Kanaaf barnoonni lafee biddaati. Kanaaf barnoota irratti hajjaman hundaa ulfaadhaa galatooma. Lammiilee kan qabu barnoota beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota qaroomaan jiraachuuf barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsaa jireenyaati barnoota. Lammiin barnootaan qarame biyya ijaara.